Iradi beena gaasin gaafadha yooyya. Hundi keessan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin baga jiraattan. Namummaa foonii cimsuuf of qopheessuun waan muraasaaf nama gargaara. Nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu waan baay'eef nama gargaara. Jireenya ammaa fi isa dhufuufillee abdiin isuma keessa jira. Maqaan kiyya gammachuu Duubee Bonayyaa jedhama. Duubee jechuun liqii jechuu miti. Duubee jechuun ilma abbaan duuba dhalate yookiin abbaan isaa bakka hin jirretti yoo dhalate duubee baafata gujiini. Kanaaf Duubee jedhame. Kitaaba kiyyeen jalqabaa guddinaaf bilchinaadha. Kitaaba kana ilma koo hangafaatiin kun. Namoota hedduun dubbisaa akka turtanii beekaa kitaabi inni har'a eebbifamu immoo kitaaba lammataati. Kitaabi adoo guyyaan jiru fiig jedhu kun wanni guddaa inni nu barsiisu maali? Kanaan jettanii addunyaa lafaa kanarratti haga bara latti dadante yookaan addunyaan kun uumamte jalqabee namooti bindillaan yookaan namoonni danuun addunyaa kanarra jiraatanii darban. Namoota addunyaa kanarra jiraatanii darban kanneen keessaa warri nuti amma maqaa isaanii yaadannuuf beeknu namoota baay'ee muraasaa fi qubaan laakkaa'amuu danda'aniidha. Namoota baay'ee isaanii eenyummaa isaaniitu hin beeknu yookaan addunyaa lafaa kanarra fuula lafaa kanarra jiraachuu dhabuu isaaniitu hin beeknu. Akka carraa ta'ee namoota tokko siidaa awwaala isaaniirra itti dhufnee maqaa isaanii siidaarraa dubbisnee dhaguu dandeenya lafarra jiraachuu isaatu. Namoota hedduu jiraachuu isaanii hin beeknu. Namoonni nuti jiraachuu isaanii yaadannu namoonni muraasni qubaan laakkaman sun namoota yeroo isaanii kenname keessatti dammaqanii fi kaayoo uumamaniif yookaan kaayoo isaaniif kennan yeroo isaaniif kennametti hojjetanii addunyaa kanarratti seenaa galmeessuun faanni jiraachuu isaanii cirracha seenaa irratti hafe namoota akkasii yeroo hundumaa maqaa isaanii kaasa. Namoota kaan garuu jiraachuu isaaniitu tizemmisa'u yaallan. Namoonni tokko immoo jiraatanii seenaa hojjetan, seenaa isaa hojjetan immoo seenaa hamaa waan ta'eef addunyaa kanarratti waa hadhaa hojjetan waan ta'eef in yaadataman namoonni akkasii yoo yaadatamaniyyuu seenaan kan isaan yaadatu hammina isaaniitiin waan ta'eef kan isaan ittiin yaadataman bakka maqaa isaanii kan hundumatti abaaramaa jiraatan. Kitaaba adoo guyyaan jiru fiig jedhu kaayoo nuuf kennameef yeroo nuuf kenname akka nuti wal simsiisuu dandeenyu. Kaayoo jiraannuuf yeroo barbaadamu keessatti appilaayi gochuu akka dandeenyu raawwachuu yookiin muummessuu akka nuti dandeenyu qajeelfamoota jecha waaqaa guddaa nuuf kennu. Kitaaba humnaaf dammaqina jabaa namatti kennu akkas ta'uusaa dubbisa isaarraa argadheera guddootti fayyadameera. Sagantaan waaqayyo dhala namaatiif qabu inni guddaan akka namni kaayoo qabatee gara addunyaa kanaa dhufee hin jiraate ulfina waaqayyoo ibsuufi. Sagantaan sheexanaa inni guddaan immoo akka namni ganna malee yookaan umurii isaa keessatti cabee ijoollummaa isaatti akka namni du'u otoo hin taane sagantaan sheexanaa akka ati kaayoo malee jiraattee duutu barbaada. Waggaa dheeraa rafanii jiraachuun qofti jijjiirama fiduun qabu kaayoo qabatanii jiraachuun baay'ee murteessaadha. Yaada nama tokko isinii kenna. Jiruu namaa keessatti gaddi guddaan du'aa miti jedhu jireenya kaayoo qabneedha. Duuti hojii gaarii nuti qabnu ajjeesuu hin dandeettu. Addunyaa kanaaf hojiin gaarii nuti kenne dabarru ijjumaa hin du'u jedhu. Anis dhaamsa kana isinii dhaama. Inni kun yeroo siif kennametti hojjedhu ka jiru. Yeroo siif kennametti hojjedhu. Dhaamsi kiyyeenni buufataa sanyii hin nyaatin isa jedhu. Sanyiin qabeenya addunyaati. Waaqayyo addunyaa lafaa kanaaf sanyii kenna. Waaqayyo warra nyaatanuuf biddeena warra facaasaniif garuu sanyii kenna. Sanyii waaqayyo nuuf kenne immoo facaasuudhaaf amanamummaa haa qabaannu.